بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستي أبوليس كين وكان أباك إنك أبني يعني مقاي ساني رابرني وريت دينا مقام كيسانين maqaan kiyya Saa'udii Qaasim jedhama. ما شاء الله سودي كاسم نجرني وانت سنبر بانف قافي تكو سنغافتو في ياد سن رافرتو دا duraan dursanii garuma yaadatti tarraa gaaffii illee baqa singee namoota jechuun barbaadanii eenyuun asumaan asirratti ibsadha. Hayyee namoota Islaama ta'anii biyya har'aa kana kabajan kan alas jiranii fi kan keessallee baga ayyaana bara 1445tiin isin gahee jedha. Maashaa Allah akkuma geennee amma gara gaaffiitti tarraa akka kaalaandara hijiraatitti bara meeqaf kabajaatiin jirra ayyaana kana. Amma 1445. Maashaa Allah gara gaaffii keenya lammataatti yoo tarre ayyaanni Idil Fitr ayyaana tare guyyaa kam kabajna ayyaana tare kana maqaan guyyaa kabajnee sun maali? Ifa isa yaadachuu hin dandeenye. Ni akkanumatti maalumaan dura kaa. Guyyaa Jum'aa ta'ee Haye guyyaa Jumaa jedhanii gara gaaffii keenya sadaffaatti yoo tarre Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo meeqaf hajjii hajjan? hajjiin isaanii ajaa'iba hajjatamuudhaa imala yaadatu isin tadhaamannaa taboodaa sabaa biyyaa san isaan dubbatan kan yaadatu malee agada jedhii yaadatu. Maashaa Allah dhumarratti dhaamsi isin qabdan hawaasa musliimatiif keessattuu hawaasa magaalaa Amdaa Diksis kanaaf maali? Dhaamsi ani qabu namni amantaa ofiitti irratti cimuu qaba. Amantaa ofiitti irratti sirriitti maatii isaas ta'ee ofii isaatiif illee amantaa isaatti irratti cimee waan baruu ta'uu qaba. Akkasumas amantaa biyyoonni Itoophiyaa tun biyyoota amantaa hedduu waan taateef amantaa walillee walii kabajuun dirqama ollaa keenyallee jabeessuun eenyullee haa ta'u haqqi ollaa geessinee ayyaana kana yoo kabajnu haqa ollallee tiksaa haqa eeyitamaa fi yookaan immoo ijoollee abbaa hin qabne hiyyeeyyii yaadachaa akkasitti akka kabajanii yaadu. Maashaa Allah wallahi hedduu haa galatoomanii haala gaariin nu ibsitan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.